Harka fuunee akkam jirtu fayyaa keessanii ani Fedhasaa Taaddasaadha. Barnoota waa'ee Poppolaayifii irratti kennamu kutaa 3 hojjedheera. Kutaan tokkoffaan waa'ee pilaatfoormii kanaa akkamitti akka hundeeffame, maal of keessaa akka inni qabu, adeemsa akkamittiin akka hojjetamu kutaa tokkoffaa keessatti ibseen jira. Kutaa lamaffaa keessatti gahee hojii namootaatii kan hin kaase. Namni tokko gara pilaatfoormii kanaa yoo dhufe maal hojjeta kan jedhu irratti. Pilaatfoormicha keessa hojii gurguddaan 5 akka jiru. Inni jalqabaa hoostii ta'anii hojjechuudha. Jedhee hoostiin yeroo baay'ee wanti inni hojjetu waanuma dhuunfaa isaatiin hojjetu. Barnoota barachaa dhuunfaa isaatiin hojjechaa namoota afeeruudha. Namoota yeroo afeeru immoo garee ijaarrachuu waan hin dandeenyeef nama hoostii isa taasise jala dhaqee galcha malee ofii isaatii ID'n hoostiidha. Nama tokko hoostii gochuudhaaf hin danda'u jechuudha. Kanaaf namni hoostii ta'e tokko maaliin hojjetan jedhee dhuunfaadhaan hojjeta. Achiin ni biraan ejentii ta'anii hojjechuudha. Namni ejentii ta'ee hojjete tokko immoo yeroo kamiyyuu garee ijaaruu akka danda'u, hojii hoostiin hojjetu hundayyuu hojjechuu akka inni danda'u fi pilaatfoormii kana keessatti koomishinii guddaa akka argatu. Inni kan biraan coin sellerii ta'uudha. Daldala pilaatfoormichi qabu oomisha isaa namattis dhaabbatattis gurguranii bu'aa argachuun akka danda'amu. Gama biraatiin miidiyaa enterteeymentii keessatti hirmaachuun akka danda'amu yookaan immoo qophii bashannanaa keessatti hirmaachuun akka inni danda'amu. Isaan immoo yeroo baay'ee artistootatu itti hirmaata. Artistoonni dhiiraa rooket hoostii yommuu jedhaman, warri dubartootaa immoo eessaa idool akka jedhaman achi keessatti hojiin isaan hojjetan hojii nama bashannansiisuu ta'uu kutaa darbe lachan keessatti ilaallee jirra. Inni kan biraan namoonni barbaadan geemiis yeroo taphatan gaambil yeroo godhanis mul'atu. Geemii fi gaambilii kanatti hirmaachuun garuu itti gaafatamummaa fudhachuu akka inni barbaadu. Sababni isaa kooyinii nama jalaa nyaachuu danda'a, namaa kennuullee danda'a waan ta'eef pilaatfoormicha keessatti geemii taphachuunis gaambilii taphachuunis hin jajjabeeffamu jechaadha. Garuu akka hojii tokkooti. As keessatti egaa hojiin hoostiis ta'e ejentiin tokko hojjetu akka damee tokkotti kan ilaalamu nama afeeruudha. Kanaaf mata duree gurguddaa pilaatfoormicha keessatti barataman keessaa inni tokko akkatti nama afeeran beekuudha. Nama afeeruun akkuma ta'etti ni danda'ama. Akkuma barbaachisetti haa ta'u garuu akkuma ta'etti afeeranii faayidaa dhabuurra akkaataa itti afeeramu beekanii nama afeeruun barbaachisaadha kan jedhu sana kaasuun dirqama ta'a jechuudha. Egaa hojii neetwoorkii maarkeetingii keessatti nama afeeruun dirqama ta'a. Neetwoorkii maarkeetingii hojjetta taanaan qofaa kee miti kanatti hojjettu. Namaa wajjin jechuudha. Qofaa hojjechuu caalaa nama waliin milkaa'utu jira. Kanaafuu pilaatfoormiin Poppolaayif jedhamu kun immoo nama afeeranii hojii beeksisaa waliin hojjechuu gaafata, siistema diriirsuu gaafata. Kana keessatti immoo karaan ittiin nama argatan inni tokko karaa afeeraati jechuudha. Afeeraadhaan nama giruuppii keetti fiduu dandeessa yookaan garee keetti fiduu dandeessa. As keessatti egaa yeroo nama afeertu bu'aa gurguddaa 3 argatta. Tokkoffaa irratti nama sanaaf carraa hojii uumta. Kana jechuun inni akka hojiin onlaayinii jiru, akka hojiin diijitaal maarkeetingii jiru nama hin beekne tokkotti himtee akka inni dhufee hojii kana hojjetee bu'aa argatu goota waan ta'eef bu'aa buusteettaa jechuudha. Namoo galii dabalataa namni tokko akka argatuuf haala mijeessuufiin kee akka faayidaa tokkotti ilaalama. Faayidaa inni lamaffaan sababa nama sana afeertee fi atis yoo namni sun hojjetee badhaasa pilaatfoormii sanarraa argatta jechuudha. Fakkeenyaaf akka Poppolaayifiitti namni tokko afeeramee dhufee liinkii keetiin galeera yoo ta'e, liinkii keetiin galee waan inni hojjete irratti hundaa'ee pooyintii 10,000 hanga 140 sii kennuu danda'a. Kun egaa faayidaa argattudha. Fakkeenyaaf shamarreen tokko dhuftee
laayifii galtee pilaatfoormii kana keessatti sa'aatii 3 yoo isheen hojjettu siif poointii 10,000 kenna. Nama afeere kanaaf poointii 10,000 kenna. Yeroo isheen sa'aatii 3 itti dabaltee hojjettu yookaan sa'aatii 5 illee yoo isheen torbanitti geesse poointii 10,000 sii dabala 20 argattaa jechuudha. Yeroo isheen sa'aatii 8 fixxu poointii 10,000 sii dabala 30,000 argattaa jechuudha. Yeroo isheen torbee sanatti sa'aatii 12 broadcast gootu yookaan yeroo isheen sa'aatii 12 tamsaasa kallattii hojjettu siif poointii 30,000 sii dabala. Akka jechuun 1,000 jechuudha 60,000 argattee jechuudha. Achumaan namni sun pilaatfoormii riwaardiin ala hojii hojjettirraa doolaara 20 ji'a sana keessa yoo isheen argattee poointii 10,000 sii dabalan malee. 1,000 ta'e 70,000. Yoo isheen ammasitti fuftee hojjettee doolaara 50 argatte poointii 20,000 sii dabala. 1,000 ta'e 90,000. Ji'uma sana keessa yoo isheen itti fuftee poointii miliyoona 1 yookaan immoo doolaara 100 yoo isheen argatte poointii 20,000 sii dabala. Poointii 20,000 sii dabala. Amma meeqa geessaniittu poointii 100,000 fi 10,000 geesseettaa jechuudhaati. Yoo isheen ittuma fuftee hojjettee ji'a sana utuu fixin guyyaa 30 gidduutti doolaara 200 riwaardii dhaabbataa ala kun kan isheen laayifii galtee argattuun ala yoo isheen doolaara 200 ji'a sana keessa yoo isheen argatte bu'aa isheen buufte sanaaf sababisii waan ta'e poointii 30,000 sii dabala. Poointiin 110 fi poointiin 30 meeqa dhufa walitti? Poointii 140 dhufa. Poointii 140 immoo doolaara 14. Kanaaf carraa nama afeertee ati doolaara tokkooti hanga doolaara 14tti argachuu dandeessu ni jira jechuudha. Akkas yeroo jennu egaa namoonni tokko tokko nama afeeranii kaa'anii doolaara 14 eeguu jalqabu. Doolaarri 14 kan argamu namni sun yoo hojjetedha. Namni sun hin hojjenne taanaan doolaarri 14 hin argamu kana beekuu qabdu jechuudha. Inumaa nama afeertanii nama sana hojiitti hin galchine taanaan badhaasa kana hundayyuu argachuu dhabuu dandeessu. Kanaafi inni jalqabaa akkatti hojjetan beekuudha nama afeeruu dura. Erga nama afeerte immoo nama sana akkatti hojjetan sanatti nama sana hojjechiisuudha. Kun maal fida jechuudha. Bu'aa argamuun irra jiru sana kan argamsiisu ta'a. Inni sadaffaan bu'aan ati argattu namni sun siisteema kee keessa galee jechuudha. Keessumaa ati eejentii taate nama afeerte yoo ta'e pilaatfoormicha keessatti siisteematu ijaarama. Kutaa arfaffaa keessatti kan nu ilaallu yookaan kutaa shanaffaa keessatti mata duree arfaffaa kan nu ilaallu siisteematu ijaarama. Siisteemni sun immoo namoota garee kee keessatti ijaaraman keessaa hojii argamurraati koomishinii sii fida jechuudha. Kanaafuu carraanatti namni sun bor itti fufee hojjete koomishinii argachuu keetii jira. Kanaaf faayidaa gurguddoo sadiitu argama nama afeerurraa. Namni afeerame sun hojii argata. Sababa nama sana afeerteef liinkii sanaan badhaasa argata. Sadaffaa irratti immoo namni sun siisteema kee keessa galee akka hojjetuuf haala sii mijeessaa jechuudha. Egaa ogummaa ittiin nama afeerru nu barbaada. Nama afeerree argachuudhaaf ogummaa ittiin nama afeerru nu barbaada. Utuun gara sanatti hin darbin fuulduraa dhiirris akkuma kanatti koomishinis ta'ee riwaardii sii fiduu danda'a. Badhaasas ta'ee gurshaa sii fiduu danda'a dhiirris. Dhiirri laayifii hin galuu dhugaadha. Isaa poointii 60,000 irraan argattu. Meebii namni sun sirriitti hojjetee jennaan garuu yoo inni doolaara 20 ji'a tokko keessatti argatte poointii 10,000 sii kenna. Doolaara tokko argattaa jechuudha. Yoo namni sun coin exchange godhee doolaara 50 bu'aa argate doolaara 50 yoo namni sun ji'a sana keessa bu'aa argate badhaasa poointii 20,000 argatta. Yoo namni sun ammallee itti fufee doolaara 100 argate badhaasa poointii 20,000tu sii dabalama. Yoo namni sun ammallee itti fufee ji'a sana keessa doolaara 200 argate poointii 30,000tu sii dabalama. Kanaafuu dhiira tokko afeertee poointii 80,000 argachuu dandeessa jechuudha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan nama afeertanii badhaasa qofa hin eegina. Nama afeertanii ejentii yoo taatan nama sana giruuppii keessan keessatti yookaan garee keessan keessatti ijaarrattu sun immoo deemee koomishinii yeroo dheeraa akkasiin argattan waan isin hin gargaaruuf dhiiras dubartiis afeeruun baay'ee barbaachisaadha. Inumaayyuu dhiirri siisteema ijaaruu keessatti bu'aa guddaa qabu.
Kanaaf dubartii caalaa dhiiratu siistema ijaara waan ta'eef dhiirota afeeruun illee karaa filannoo hin qabnedha jechuudha. Ogumni ittiin nuyi afeerru namoota kana afeerru gurguddoo sadiin isinii kaasaa. Jalqaba irratti nama sanatti siquudha yookaan hariiroo uumuudha nama afeeruu barbaadan sana. Hojiin neetwoorkii maarkeetingii biyya kana keessatti baramaa miti. Kun immoo maal fidee akka nuti waliin hubanne nu godhe. Yeroo isin nama afeeruu dhaqxan na hatu dhufe jedhee isin sodaata. Dursa nama sanaa wajjin hariiroo uumuun baay'ee barbaachisaadha. Ittaansuudhaan fedhii nama sanaa adda baasuun gaariidha. Namni sun fedhii akkamii qaba? Haa jennu nama waggaa tokko irraa adda baatanii bilbilte of yaadachiifta. Yuunivarsiitiitti wajjin barannee yookaan iddoo akkasitti waliin turreetti of yaadachiifta. Nama tokko bilbiltanii wajjin haasoftanii akka dur wal beektan illee isa yaadachiiftan. Har'uma kaatanii har'uma hojii tokko jira isa hojjedhu jedheen si waame yoo isin jettan isin hin dhaga'u namni sun. Kanaaf bilbila sana yeroo bilbiltanii anoo wal jalaa banneeyyuun si dubbisee jettanii dubbisuu qabdu. Ayyee bilbila keenan qabadhaa anis hin baduu siin jedha inni. Guyyaa sadii booda immoo deebitee bilbiltaaf. Bilbiltee fi maalirra jirtaa hojiin akkamitti gaafattaa jechuudha. Hojii maalii jira baree hojii maaltu jira hojiin duritti hafee homtuu harka koorra hin jiru maal jedhee rakkina sitti immoo jalqabaa jechuudha. Amma fedhiin nama sanaa hojii dabalataa akka inni argachuun irra jiru bartee jechuudha. Yeroo kana nama sanaaf yaada kee ibsuu fi itti fufuu dandeessa. Kanaa achi immoo turtee hojiin xiqqoon tokko immoo na bira jirti si fayyadaaree jettee taasoftaa jechuudha. Malee yeroo nama afeertan akkuma waan namni sun dhufee har'uma sooromu har'uma dhufee konkolaataa bitatu mana bitatuutti itti himinaa. Hojii xiqqoo wayii na bira jirti birrii tokko lama yoo argamsiifte salphaa miti kottu jedhaatii afeera. Hojii akkamitti hojjetamaa maqaan isaa maalii siin jechuu jalqaba. Asitti egaa wanti itti beekuu qabdu maqaa pilaatfoormii itti himte taanaan namni sun bilbila isaa irratti gadi buufata. Utuuti hin dubbatin utuu sitti haasa'uyyuu inni pileestoorii keessa galee gadi buufata. Yoo namni sun gadi buufate wanti ati dhabdu badhaasa liinkiidhaan argamudha. Garuu nama sana giruuppii kee gochuu ni dandeessa. Badhaasa liinkiin argamu immoo dhabuu hin qabdu jedhee waan hin amanuuf nama sana tooftaa addaatiin afeeruu sirra jira jechuudha. Hayyee liinkiin si ergaa. Kanaafuu liinkiin si ergu sana xuxxee galtee buufattee galmooftee na dubbistaa jetta. Utuutiin galmaayyoon sitti meesii hin galu. Kanaafuu erga aappii sana keessa seenteen sitti maa jetteetu nama sanaa mariisiftaa jechuudha. Isa booda hayyee naa ergii siin jedha. Liinkii kee ergitaaf jechuudha. Afeeruu keeti. Fedhii isaa adda baafteettaa hojii akka inni barbaadu barteettaa amma ni afeerta. Egaa maqaa pilaatfoormiitti kaasuun liinkii sanaan badhaasa argamu si dhoowwata waan ta'eef liinkiidha kan si ergamu jedhi liinkii ergeef isa booda namni sun liinkii tuqee gaafa gadi buufattu si lakkaa. Si lakkaa'u isaa kanatti itti beektu meesejii si qaqqaba. Abaluun afeerteetta jedhee si qaqqaba. Haa ta'u malee namni sun akka inni hojii hojjetu godhii siin jedha. Yoo namni sun hojiin hojjenne bu'aan ati argattu hin jiru. Bu'aan ati argattu hin jiru. Kanaafi nama sana afeeruu kee fuuldura akkamittan afeera kan jedhu sirriitti istiraateejii gaarii baafachuu tarsiimoo gaarii baafachuu sirra jira. Liinkiin kee akka seeneen siif koomishinii si lakkaa'a miti. Namichi hojjeteeti kanatti koomishinii argattu. Yoo kara liinkiidhaa badhaasii jira ta'e inni kun badhaasa liinkiiti yookaan riwaardii jedhama. Riwaardii sana argachuuf immoo nama sana karaa sirrii ta'ee afeeruudha. Erga afeerte hoo achuma liinkii laattee fi galmaa jettee biraa sokkite taana namichi waan hojjetu hin beeku. Ibsa laachuufis sirra jira. Pilaatfoormiin kun maaltu hojjetama achi keessatti? Yoo xiqqaate illee akka inni itti kooyinii walitti qabachuu danda'utti agarsiisuudha. Akkaawuntiin isaa sirnaan akka banamuuf haala mijeessuufidha. Imeeyilii isaa waan hunda sirreessuufis sirra jira jechuudha. Yoo kanaa achi imeeyilii namaa irratti galmaa'ee fees aawutentikeeshinii kennee maal godhe yoo xumure akkaawuntiin sun kan isaa miti jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa imeeyilii ofiitiin galmaa'utu irra jira. Lammaffaa immoo imeeyiliin isaa sun paaswoordii qabaatee paaswoordiin isaa yaadachuu danda'utu irra jira. Akka jechuun maa inni yoo bilbilli inni amma ittiin hojjetu kun cufame
bilbilli nama ittiin hojjetu kun yoo cufame bilbila biraa irratti banuu danda'utu irra jira iimeelii isaa. Isa booda namni sun deebi'ee gara kee dhufee rakkoo qabullee furachuu waan danda'uuf yoo iimeeliin isaa kan namaa ta'e garuu adeemsa karaa dheeraa gaafata jechuudha. Nama sana deebisanii akkaawuntii isaanii banuun illee ulfaataadha. Kanaafuu wanti isin gochuu qabdan akkaawuntiin nama sanaa karaa sirrii ta'e akka inni banamu gochuudha. Liinkii qofatti ergitanii biraa hafuun isin irra jiru bilbiltanii galmaa'uu isaa mirkaneeffachuu namni sun karaa sirriirra deemuu isaa agarsiisuun sirriidha. Akka namni sun itti galmaa'us barreeffama keessatti ibsuufii qabdu gaafuma ergitan. Akka namni sun itti galmaa'uun ibsitaniif taanaan akka itti galmaa'uun beeku dogoggora uumuu danda'a. Fakkeenyaaf dubartiin dhiira taatee dhiirri dubartii ta'ee yoo banate fa'aa hojii kana hojjechuu hin danda'u. Kanaafuu karaa sirrii ta'e kan inni banatuuf gargaaruudha. Bilbiltanii fi yookaan qaamaan argamtanii gargaaruun dirqama ta'a jechuudha. Inni biraan nama sana deebistee hoostii kee gochuu qabda. Ejentiidha jedheeranii irruma caalaa hoostiin nama yoo afeeres ejentii isaatti nama sana kennachuu qaba. Fakkeenyaaf amma hoostii koo warri taatan ejentii hin taane waan ta'eef nama immoo afeertanii koomishinii argachuu qabdan. Kanaafuu filannoo lama qabdu ana biratti. Sadarkaama tokkoon ejentii ta'uu ni dandeessu. Ejentii taatanii achumaan giruuppii keessan ijaarrachuu dandeessu. Lakki ejentiin ta'uu nami jedhe immoo nama afeeree fidee ana bira kaa'achuu ni danda'a. Ani immoo gaafanne ejentii ta'uun nama sana isa jalatti ejentii godha jechuudha. Rakkina tokkoon qabu kun. Nama sana hoostii kee gochuuf immoo maay ejensii nama sanaa keessatti ID ejentii sana barreessuudha. Isa booda namni sun hoostii ta'ee jechuudha. Namni sun hoostii hin taane taanaan bakka biraa deemuu danda'a waan ta'eef sanas xumuruun karaa filannoo hin qabnedha. Inni biraan leenjisuudha. Amma namoonni baay'een dhufanii gaafas keessa galan koinii walitti qabuudhaas hojiin isaanii samitti garuu waan hojjechuu qaban isaanii leenjisuudha. Poppolaayifii keessatti maal leenjifna? Waa'ee pilaatfoormii kanaa leenjifna. Gahee hojii namootaa leenjifna. Akkaataa itti nama afeera leenjifna. Siisteema diriirfachuu leenjifna. Nama sana sirriitti leenjii kana fudhachiifneenaan namni sun hojiitti bobba'uudhaaf homaa rakkoo hin qabu jechaadha. Hojiitti akka inni bobba'u haala mijeessuufidha. Egaa adeemsa afeerraa keenyaa sana keessatti dhiiras dubartiis karuma haala sirrii ta'een afeeruun baay'ee barbaachisaa ta'uu kaasuu fi namoota tokko tokkotu dhiirri as keessatti hin fayyadu dubartii malee warra jedhantu jiru. Isaan gahee hojii namootaa warra hin beeknedha. Dhiirri gahee qabaa dubartiinis gahee qabdi as keessatti. Kanaafuu dhiira afeeruun sirrii miti jedhanii dubartoota duwwaa ofitti naqanii ta'anii guddina dhaban. Sababni isaa dubartoonni laayifii galuu qofaadha. Laayifii galuu irraa immoo bu'aan argamu pooyintii 80 pooyintii 100dha yoo baay'ate. Namoota ejentii ta'an irraa immoo pooyintii 100 200 argachuu dandeessa. Kanaafuu nama kee gaafa afeertu sirriitti barsiisi yeroo gabaabaa keessatti ejentii godhe. Seenaan nama tokko ejentii gochuu yeroo baay'ee akka waan namicha sadarkaa shangawachuu qabu as keessa turuu qabutti wanti yaadamu jira. Garuu dubbiin sana miti karaan nuyi nama ejentii gochuu dandeenyu namicha barnoota kennineefi malee waa'ee sadarkaa guddisuu hin ilaallatu sana akkasitti hojjechuu qabduun jedha. Nama afeertanii garee keessanitti dabalaa of cimsaa deemuutu isinirra jira. Tooftaa isin ittiin nama afeertan kana fakkaata. Barnoota koo guyyaa irraa kanarratti angoo laba horaa bulaa deebana.